koo argee hin oolu wanta ta'eef fuula koo arguu hin dandeessu. Ulfina koodhaan si duukaa nan jira. Wanta dubbate siif hin raawwadha. Dudduuba koo yookaan immoo dugda koo malee fuula koo arguudhaaf hin dandeessu. Ulfina addaadhaan jira wanta ta'eef jedheetu Waaqayyo bara sana keessatti duumessaan Musee bukkee bu'eetitti dubbataa ture. Egaan ergaa keenya guyyaa har'aatennaa dhufnu seera ba'uu 34 keessatti immoo maal jedha inni har'aa Waaqayyotu Museedhaan si duukaa dhimma ba'aatii gara gaara Siinaatti ol ba'i ittiin jedhe. Museen halkan 40 guyyaa 40 fuuldura Waaqayyoo tureetu waan Waaqayyo isaan abboome waan Waaqayyo isatti dubbate hundumaa raawwateetu gabatee dhagaa sana kaleessa caccabsee haaraa soofatee ol ba'eeti har'a immoo fuuldura Waaqayyootti bitaa mirga isaatti abboommi kurnan gabatee haaraa irratti barreeffateetu gara saba Israa'elitti gadi bu'e. Guyyaa 40 halkan 40 dhaggeeffadhaa. Bishaan hin dhugne biddeena hin nyaanne namni kun nama dhagaru. Garuu kan sinni bukeessa yennaa Museen gubbaadhaa garbuu balaqqee hadda isaarraa kan ka'e Aroonii fi sabni Israa'el hadda Musee baachuu dandeenye jedhe. Calaqqeen ulfina Waaqayyoon malee si wajjin haa ta'u. Calaqqeen ulfina Waaqayyoon malee mana kee duukaa haa ta'u. Namni kun akka namaatti silaa huqqatee garbuudhaaf ture. Waan nyaanne akkana futamaa guyyaa booddee Musee arguudhaaf hin sodaatanii Aroon fudhaf sabni Israa'el. Kottaa jedhan gafoota mana sagadaa faaruun fayin kottaa rakkoon qaboon. Dhoskaa Waaqayyotti dubbate hundumaatti himee. Waan mana Waaqayyoo keessa waan gochuun isaanii malu hundumaatti himee. Museen amma immoo haguugguusaa mataa isaatti godhatee gara gaara Waaqayyootti ol deeme jedhe. Egaa Phaawulos sicha kanaaf ulfina barataa jiru waliin qabsiiseetti dubbata iddoo kanarratti. Qorontos kanarratti Phaawulos kan inni waliin qabee dubbatu dhumee jedhe akka bara Musee sanaa miti jedhe. Warri bara Musee wajjiniin turan fuula isaanii dura du'aati ture du'a sanaanis hafaniiru. Museen samma sana ulfina sanaan hojjetee du'a hin oolle du'eera. Amma nuti warri kakuu haaraa kun jedha Phaawulos. Inni jiruu sun ulfina akkasii erga argate. Calaqqee suuraa Waaqayyoon ka'ee Museen ulfina akkasii erga argate. Unummoo isicha samiirraa darbu'ee san duude sadu'aanuuf ka'ee waggaa mana gubbaa kana gubbaadhaan amma gadiitti lamatti tarsaase isatti calaqqee kana nuuf kenne ameen. Saganaaf ulfina tamiit isaa malaree jedhee dubbata Phaawulos. Isaan hojjenna karaa keenya waan ta'eef tokkollee jiru. Isa lallabna waa'ee isaa dubbanna. Inni sun amma kana ulfina argate sabni Israa'el warri barannaa sana ture immoo abboommi sun iddee isaanii gaaffachuudhaaf kan dandeenye ilmi Waaqayyo kan dumaanii ta'e suuraa isaarraa ture oluuf jedhee akka hoolaa haaraa ta'e ture. Abboommi kun nama sun ta'e karaa isaa abboommi kun lafee keessatti barreeffame. Yeroo Kiristoos nu kaawwatu namni tokko akka kaleessaa qabuudhaa gurguraa sun ta'e karaa hafuura qulqulluu fuula fuulatti akka saduu kamari'atu carraan nuu kenname. Ameen jedhama. Ammam ulfinni guddaan isaan malaree jedha Phaawulos. Ammam ulfinni guddaan isaan malaree. Suma baduuf iyyoo erga bara sana sabni Israa'el amma kana ulfina kennanii sa jiraataa jireenya nuuf kenne kana sa samiirraa garbu'ee kana ani si keessa sinna keessa jiraattu jedhee sichamma kana rivaayivaalii hafuuraa nu keessatti geggeessaa jiru kanaaf amma ulfinni isaa malaree jedheetti dubbata Phaawulos. Firoottan koo dhimma ulfinaa gara ulfinaatti ce'uu jedhamu kanarratti waa dubbachuun barbaada. Maal jechuudha? Iddoo kanarratti ulfinaa gara ulfinaatti ni jedhu kun maal jechuudha laata? Foormaan kana baatee akka koo kana uffatanii akka jedhaa deemuudha moo min maalis noo? Ishee kanarratti namni hundumtuu akkana hubatu hin barbaada. Dhimmi kun dhimma rivaayivaalii hafuuraa wajjin kan wal qabatudha. Dhimma guutummaa hafuuraa qulqulluu wajjin kan wal qabatudha. Maal jedhaneettu fuula Waaqayyoo dura turree jedha. Onuti ulfinaa gara ulfinaatti kan diddiiramnudha malee jedha.
yeroo baay'ee namoonni fuuldura Waaqayyoo jilbeenfatanii innaa calaqqisan ulfina Waaqayyoo xiqqoo isheetti mul'attu. Jennaa waa xinnoo ishee dhaga'uu jalqaban, innaa waa xinnoo ishee arguu jalqaban. Ani sila akkas ta'e, sila raajii ta'e, sila mandararra fiiguun baay'ate. Akkas miti. Elaa dhaggeeffadhaa. Kanatti soddoo godhee nama fixe. Bar tokko billoo isheetti nam tokkotti wanta inni dubbatu lafa bu'u. Garuu wangeela dubbisuun kadhatu. Dhuguma immoo yeroo baay'ee jalqaba miraakilii adda addaadhaan jalqabanii dhumni isaanii kan fokkisu namoota baay'ee bara keessatti hin argineedha. Kun rakkoon isaa maala? Gaafa xilaanchilii hafuuraa tokko Waaqayyoo itti mul'ateef agarsiisu jalqabe. Ishee fudhatanii hin kadhatanii sila mandararra fiiganii sila wangeela kana lallabuu dhiisanii yaada mataa isaanii tarreessan. Akkasuma sagalee Waaqayyoo akkanu fuula Waaqayyoo dura turuudhaan fuula Waaqayyoo barbaadachuudhaan akka Musee guyyaa 40 fuuldura Waaqayyoo dura ture. Har'a Waaqayyo iddoo kanatti naa dubbatu ammas maalaree Waaqayyo yaadatti naaf qabdu fuula Waaqa keenya dura turree Waaqa keenya duukaa dubbannee inni jiru keessa jiru ayyaanni sun ulfinaa gara ulfinaatti dibloopi ta'uu danda'a. Ameen. Kanatti gaaf tokkitti duwwaa cilaaciliin tokko argamtee amma yoomiitti amma bara biyya lafaa jiraannutti annutti Kiristoos duukaa turuun nuun malu. Annuti kadhannaa keenyatti yeroo fudhanneetti dabalachuun nuun malu. Gaaf tokko gaaf lamaatti mini gaaf tokko cilaacilii tokkittiidhaan biyya lafaa guunnee ol gadi fiignee jennaan dhuma keenyatti hin bareedu. Phaawulos kana dubbata nuti gaadha. Erga karaa fuula qulqulluu Abbaan kunnuuf kennamee jira. Fuuldura Waaqayyo keenyaa turuudhaan Waaqayyo duukaa wal qunnamuudhaan karaa fuula qulqulluu jalabbee keenya keessa jiru wajjiniin Waaqayyo Abbaa biratti karaa fuula qulqulluu wal harkinee ayyaana keenya sagalee isaa caalaa dibloopi godhaa deemna. Saarraa caalaa dibloopi godhaa deemna. Amma yoomiitti amma numaatti ulfinaa gara ulfinaatti jijjiiramna. Ameen. Kana namni hundumtuu akka hubatu hin barbaadu. Baay'een hubannaa kana wallaalanii karaa tarcaanii hafanii wangeelachi gatanii yaada mataa isaanii jedhanii iddoo tokko ga'anii kufanii hafanii. Eeyyeen nama hundumaadhaaf ayyaanni kun kennameera. Karaa fuula qulqulluu Kiristoos Yesuusin Waaqayyo Abbaa duukaa akka dubbannuuf carraan kun nuuf kennameera. Fuuldura isaa yoo turre gara namaa dhaquun hin barbaachisu. Waaqayyo Abbaa duukaa akka nuti dubbannuuf carraan kun erga nuuf kennamee obboleessa obboleettii ko iddoo Waaqayyo si eegu sanatti achuma turi. Inni akkuma nama televizyiinii ilaalu tokko lama sadii afur jedhee waa'ee jireenya kee waa'ee seenaa keessatti dubbataa. Ameen. Golgaa mana qulqullummaa lamatti tarsaase Waaqayyo maggarajaa cubbuu Waaqa nuuf abbaasaa jidduu sichaa duda'ee ture namatti tarsaaseeti kallattii maal karaa fuula qulqulluu wal qunnamaa jedhee mirga Waaqa abbaasaatti ol ba'ee Yesuus Kiristoos. Ameen. Kanaaf firoottan koo waa'ee guddinaa gara guddinaatti inni jedhu kun ulfinaa gara ulfinaatti diddiiran namni jedhu kun guddina hafuuraadha. Namni guddina hafuuraa duukaa jiru immoo nama fooniidhaan waa tokko ta'uu hin danda'u. Namni fuuldura Waaqayyootti yeroo baay'ee jilbeenfattu namni fuuldura Waaqayyoo turtu ishee sodaadhaa bara keessatti. Isheetti hin darbiinaa dubbiin galeedha ta'u. Har'aa fakkaachuu danda'a laammee nama kallattiidhaan bahee sin lolu sinii wayya. Namoonni baay'een nama Waaqayyoo kana nama sagadaa iddootti hin kennan. Bara keessatti baay'ee argeera nama Waaqayyoo nama sagadaatti nama fuuldura Waaqayyootti yeroo turutti yeroo dheeraa turutti namoonni baay'een dubbatanii bara isaanii kan hin dheeranne baay'eetu jiru. Akka gaggeessaa waldaa kiristaanaattis namoonni iddoo waldaa kiristaanaa dhaabatanii tajaajiltoota irratti baay'ee dubbatanii lapheen tajaajiltoota baay'ee kadhatanitti qulqummamee jennaan umuriin isaanii gabaabbates baay'een argee as ga'e. Nama fuuldura Waaqayyoo ture Waaqayyo duukaa dubbatu sodaadhaa. Waaqayyo nama sanaaf ni naafa. Ameen. Isin immoo nama Waaqayyoo ta'uu barbaadan fuuldura Waaqayyoo turaati ulfinaa gara ulfinaatti guddinaa gara guddinaatti Kiristoos duukaa jira. Ameen. Maqaan Waaqayyoo kana eebbifamee haa ta'u. Ishee kana dubbata. Maggarajaa cubbuu akka fuula keenya hin haguugganne akkamatti fuulaa fuulatti Waaqa keenya duukaa hojjennuuf maggarajaan sun duraa tamsa'eera akka bara Musee sanaa fuula keenyatti haguugganne abbaa keenya duukaa nu deessinu jedha Phaawulos. Carraan kun nuuf kennameera jedha. Egaa namni calaqqeen ulfina Waaqayyoo duukaa jiru kun bara isaa keessatti maal raawwata kan jedhu qabxiin xiqqoon dubbadha.
namni calaqqee ulfina Waaqayyoo duukaa jiru tokkoffaan du'aaf du'a gidduutti jireenya labsa. Du'aaf du'a gidduu dhaabatee jireenya labsa. Yookaan du'aaf du'a gidduu dhaabatee mo'icha labsa. Musee marraan kaaba'uu 14 irratti ennaa dhaqanii naamtaan. Dudduuba du'aatti jira, fuuldura du'aatti jira. Dudduuba loltuu Fariyoon 600 ol kan ta'an ajajoota waraanaa gurguddooti jiru. Saba Israa'el harka meeshaan tokko meeshaa waraanaa tokko hin jirtu. Fuuldura isaa akka baqachuu hin dandeenye, galaana diimaa namni ce'uu hin dandeenyetti jira. Kana jidduu dhaabatee garuu Museen hin sodaatinaa. Har'a si gabiin argatu Waaqayyo lolaa jedhee dubbata. Ameen. Achirra dabarsee maal arge namni kun ulfina Waaqayyoo suuraa Waaqayyoo gochuu danda'u Waaqayyoo amanate. Ameen. Foon hin tasmaan danda'amu. Waaqayyo waa'ee keessaniif lolaa sanarra gabii argatu. Du'aaf du'a jidduu dhaabatee jireenya labsa. Du'aaf du'a jidduu dhaabatee mo'icha labsa. Jarri sun dhufanii ulleessa jalqabaa Museedhaan kukkutu turan. Ati maamariidha wanta ta'eef Fariyoon itti ka'e loltuu nama 600 warra Fariyoon galmeeffate nama fuudhee ba'e wanta ta'eef jalqabaa Museerra tarkaanfiin fudhatama. Gara nama sanaan dhaqi, gara namoota sanaatu dhaqi. Garuu achi jidduu dhaabateeti maayin amantiin nama kanaa yoo jenne nama Museen bara sana garuu calaqqee ulfina Waaqayyootu duukaa jira. Ameen. Dhimma isaa Waaqayyoo wajjiniin dubbateeti bara keessatti mee nama akka Musee bara sanaa mee iddoo rakkatetti iddoo dhiphannetti Waaqayyo wajjin jira jedhee nama Waaqayyo dubbatee Waaqayyo dubbatee hin ceena jedhee nu jajjabeessu Waaqayyo bara keenyatti nuuf akkasuma. Kan mogoleen buusarree garan qabanii akka namoota ilaalanii kan mogolee asitti kuftee asitti badde asitti cabde sii dhufe sila baddeedhanii kan wata wacciisarree bara kana garan qabanii hin ceena kan jedhan. Waaqayyoon kadhatanii Waaqayyoon dhaggeeffatanii Waaqayyo immoo bara kana keessatti kana jedha jabaadhu garbicha Waaqayyo garbittii Waaqayyo nu wajjin jira kan jedhan Waaqayyo bara keenyatti nuuf akkaasu. Inni Museen jedhe noolle akkuma jedhe sana lammatan argitanii jedhe arras hin gabii margaddaa malee Waaqa isinii lola jedhe ce'anii dhuman utuu hin ta'iin jaroota sana lammatan argine reeffa malee hin argine warra Fariyoon sana ajajoota sana reeffa malee hin argine ce'anii Waaqayyoo galata galchanii jedhe. Ameen. Kanaaf hanga gabaabsa namni Waaqayyoo du'aaf du'a jidduu dhaabatee jireenya labsa yookaan mo'icha labsan jedhe. Inni lammaffaan namni calaqqee Waaqayyoo duukaa jiru yeroo dhiphinaatti nama furmaataa ta'ee darba. Ameen. Bara rakkinaa bara dhiphinaa saatii cinqii saatii dhiphuu irratti furmaanni mootota biraa argama ta'uu ta'in nama sana biraa argama. Kanaas yennaa dhannee ilaallu mootota sicha lammaffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irratti yennaa ilaallu mootota sadiitu waliin ta'ee fala dhabe. Uumama sanaa dhattanii ilaaltan iddoo nama gara sii dubbisee mootota sicha lammaffaa boqonnaa 3 sanaa dhattanii dubbifattanii mootota sadiitu waliin ta'ee fala dhabe. Namni gara mootii ilaala, mootiin gara ofiisaa fala dhabeera. Mootii Yihudaa, mootii Israa'el, mootii Sodomiyaas immoo akkasuma akkasii kanatu waliin ta'anii lolatti deemanii fala dhabani. Isa immoo lolatta deemu mootii Mo'aabiin loluudhaaf adeemu. Mootiin Mo'aab kun biyya isaa keessatti waaqa tolfamaan kan keessa guute dhimma Waaqayyoo kan dhimma hin qabne Mo'aab jechuun Egzaabeer yemmaan mallattibbata agar jedha. Jecha tokko dubbisee jennaan biyya waaqni tolfamaan keessa guute sana loluudhaaf waraanuudhaaf adeemu garuu karaatti rakkoon uumame. Bishaan guyyaa torba guutaa deemanii harka isaanii fardeen lolaa bishaan hin qabanii dargaggoonni kan dhuganii ittiin lolan hin qabanii isaanuu kan dhugan hin qabanii hin dhuman dhumuuf ka'an. Afaan moototaa keessaa wayyoo lafa guuti. Mootiidha garuu mootiin Israa'el kaleessa Waaqayyo irraa fagaatee har'a moo dhaqee lolee mo'achuudhaaf lolatta deema. Garuu bishaan xiqqeen tokko hin jirtu hin dhumte wayyoo akka Mo'aabitti Waaqayyo dabarsee nu kennuuf irra hin dhumne wayyoo. Garuu kan namatti tolachuma keessa namni furmaataa Yosaafeet yoonnaa dhaqanii ilaaltan mootiin Yihudaa bara mootichi akka Ahaab
dabarsee duusan asimmoo meeraajii waaqayyoo jiraa jedheeti Mikiyaas akka isheen dhuftee dubbattu godhaa ture. Barma sana keessayyuu sodaan ulfina waaqayyoo Saafet keessa jira mootii Yihudaa keessa. Mee kottu mee wayyoon jedhiiniiti naannoo kana namni waaqayyoo jira taadhannee waaqayyoon kan ittiin gaafannu. Eeyyeen jira eeganni duree Eeliyaas wajjin nama hojjetu Elsaan naannoo kana jira. Olii galanii dhaqani. Elsaan maal jette beektu? Ilaalmeette ati meette ati Israa'el. Sarat baakee keetti akaabatoonni gadi fi gudu'ee mucaa sadda dabarsee angoo kenne. Ati dhaqee garuma waaqa baakeetti maal olirraa qabna? Deemi. Walii yuqubaan qabnu waa wajjina bira dhufte jettee Elsaan. Maaloo ani sirraa sokkennoo tokko hin naqu waaqayyo akka warra Mo'aabitti dabarsee nu kennuu barbaadee reessa dhaqa gooftaa koo. Akkasii bartee gooftummaa waaqayyee waa'ee keeftuun ta'in waa'ee Saafet mootii Yihudaa kanaaf waan namicha kana duukaa sodaan waaqayyoo jiru waa'ee isaaf garuu waaqayyoon siif nan kadhadha jette sinii nan kadhadha jette. Garbichi waaqayyoo yeroo muddamaa namni waaqayyoo namni calaqqee waaqayyoo duukaa jiru yeroo muddamaa nama furmaataa ta'an jedhe qabxii lammaffaa qabadha. Ameen. Kana booddee waaqayyoon kadhatte walitti dafee sinii qaqqaba. Waaqayyoon kadhatte waaqayyoon immoo boorreera kanatti dhume san argitu jedhe qilleensa san argitu jedhe amma xuruutti bowwaddoo kanaa qotadhaa achuma keessa booda nama bishaan karaa dhumeas yaa'ee sinii dhufa saawwan keessan isinii duddanii deemuun baatutti jedhe waaqayyo. Ameen. Inni waaqayyo jedhe loolle guyyaa boorii isaa karaa dhumeas keessa bishaan talalalalalalal jetteeti. Lagarraa lagatti guutaa duursaa gaafa isheen dhuftu intumtu sa deematu kana dhugee deemu ba'eetu amma immoo jedhanii iddoo sanatti hin dhaadhattanii ilaaltan loltoonni Mo'aab akka lolaaf isaatti dhufan arganiiru waan ta'eef nus baanee lolladhanii goraadee isaanii maal isaanii baadhataniiti waaqayyoon barbaaddataniiru waan ta'eef gara nama waaqayyoo dhaqaniiru waan ta'eef gara nama calaqqee waaqayyoo baatee deemu sagaleen nama sana biraa baheera waan ta'eef har'a loltoonni warri Mo'aab sun immoo yennaa isaan ganama kaanii bishaan sana ilaalanii jedha dhaadhattanii ilaaltan fuuldura isaaniitti maal ta'e jedha bishaan sun maal ta'e argame jedha dhiiga ta'ee argame jedha maal jedhani Ela jarootantii mootonni kun sadan walii ishee kaastee waja kolgootee ela dhiiga kana dhiiga isaanii bishaanitti naqee jennaan kanaaf bishaan kun dhiiga fakkaate waan ta'eef amma kadhannee Israa'elin boojina jedhaniiti sadii ta'anii jedhamani garuu waaqayyo fuuldura isaaniitti dhiiga fakkeesse malee bishaanuma. Akka waaqayyo kan eebbifame dirrisaa kaan mootonni sadan walii galuu danda'amtee macha kolgooteetti kanaaf egaa dhiiga isheenanni bishaan kana keessa lola'u dhaqnee boojina dhanii gaafa isaan kaani Israa'elarraa qalbiin dirratee waaqayyo duukaa jira. Ameen. Kanarraa ka'ee lolatti ba'aniitti daangaatti rukutanii mootii Mo'aab sanannaa dhaqanii qabachuudhaaf kaan nan bada jedheeti loltoota 700 fudhatee karaa Ermiyaas yeroo ka'uudhaaf jedhu daangaan sun cufaatee mucaasaa isa hangafa sicha mootummaadhaaf qopheesse iddoo sanatti aarsaa godheetii mo'ameetiin ifatameetu harka kennee saba Israa'el nagaadhaan gara mana isaatti deebi'e. Ameen. Furmaanni kun eessaa dhufe? Nama waaqayyoo kadhatu karaa nama eebsaay ulfina waaqayyoo calaqqee waaqayyoo kan duukaa jiru karaa eebsaay furmaanni kun mootota sadaniif ta'e firoottan koo dhaggeeffadhaa. Bara dhiphinni baay'atu bara gidiraan baay'atu namoonni baay'een karaa mootummaa karaa akkasii falli argama jedhaniitu mootonni reefu isaanii fala dhaban bara sanatti. Wayyoo jedhe mootiin Israa'el bara sana keessatti mootii guddaa Yihuudaan isaa gadi inni kaan isimaa gadi ture bara sanatti. Keessumaa gibira isaa kabbaruu dinnaan lolatti adeema mootii Mo'aabiin iyyuu wayyoo jedhe bara mootiin wayyoo jedhamee harka keenya gara waaqayyootti qabnee ooluu akka dandeenyu waaqayyo naa ergaa isinitti dubbataa jira. Bara falli dibamee as jennaan bara falli dibamee as kaanaan bara falli dibamee falli wal waaqarraa calaqqee ulfina waaqayyoon ilaalamuu keenyarraa falli nuuf dhufan jedhe. Ameen. Inni sadeeffaan calaqqeen ulfina waaqayyoo namni duukaa jiru isaas jireenyi mayyasaarraa isinitti dubbadha. Yeroo iyyumaaf dhiphinaaf gidiraa cimaa keessatti namni akka yaadatamu nama godhu. Ameen. Mee dhaqaati ilaalaa jirratti በከባድ ችግርና በከባድ ድህነት መካከል
እግዚአብሔር እንዲጎበኝ ያስደርጋል። አሜን። የሮራክኒ ኢዩምኑ ፋታን ቶኮ ገረግሬኛ ለማትረፉ ነምኒ ጨለቄ ዋቀዮ ዱካ ጅሩ ዳንጊሳ ለመጠገር ሲሴቲ ነምኒ ሞይ መሰለ ኬሳ ከንበው ከነስ ሞይ ደጅ ማየሳይ ሞተስ ጀለመ ፋው ቆና ፈታቆ ተቆም ገተው ባትራ ቃል ቢፈናስ ነምቲ ወንዱ ብሳደ ሊሮናንገው እላሜ በረሰነናን ከኒላል ተን አማየው ንብየ ለፋ ቢየኬ ተገሰ ባየ ከረሚት ኢየስ ባየ dubartii yeetti tokkotti iddoo sana irratti naalkanii ilaaltan afur tokkoon gad qorbaatti naalaaltan garuu dubartiin summee kan nama gaddisiisu haadha manaa raajiidha. Haadha manaa nama waaqayyoodha. Ijoollee ilmaan lama qabdi. Abbaan manaa ishee moomii birriin namarraa liqeeffatee gaa akkuma tajaajiltoota bara kanaa ta'een hin beeku silaa birriin bara kanas tajaajiltoota yeroo baay'ee Siapa masanya itu pada dalam mereka sendiri kita jadi orang kerja sendiri. Ofin orang kita kita orang desa, apa yang kita sendiri bisa. Ya cuma siapa mendapat ni. Karena anak garin nan erodan pe, biaya nak jadi itu tak berarti. Anggur atau korban kita bisa. Nak kasih 5 balu, nak kasih 3 balu ni. Dokan nama desa ni, ofin biaya kita jadi itu tak garam aku daden, saya jadi kami. Tadi semua yang dicakap tadi, bangga diwari dia kami kira ni dosa semua. Barakana kesati namti cindue raji motor itu jadi tu. Diki me kami kaman tifu deli ke pate sore satu korra. Apa mana duera syekar jole ye jila bakat tete sedo kana. Ugera kana itu je mo baje tu martina ji esasun ऐसा नन्हे केवल बलगा वयो ते बोल के रुस्ते मार जे इलाम में जे गर्बिची के पामना को गर्बिची के तो उसा बेगता अकसियो जिनियो जीवा कयो जिता तो हिम बेगता हर रगरू हिम तुए कनरा का के दिसोरे सुनिमो बरिवान तन कम ने जोले को लमा पुरा ते गर्भ को दे जे चूसा पुरा पुरा ते बल बलगे ए जिरा नन तुए नंबर nama sekarang dirinya kasih kerja dirinya nama tenar. Tuh jiwa kayu jitani baik ni rawai kita sudah dosi kita kerawa kayu nada kami kaunsel kita. Awan dua rati ujar kasih dua rati ujar tayar lekoi berdiri dah tu pusat tu. Kayu bagaimana tu ni? Jalan tu kau jentun dan jauh kau tu jauh kaunsel kita ni mat amar ratu. Akhir agama kaunsel. Amman jurut tadi gaya cita meti jawab aja dari buku sana matame beri tu kolor gawani di umur data beri kurang-kurang beri syanta mat kosh. Itu kan nanti berarti esahum ayat kate. Malah kasih korban kere esan tapi sarah. Malah di mana kira ni sama bapak dan dia kan ini siapa tu je. Mana kau tunjuru nada jasa suki itu no tapi kita mana kau tunjuru kan kirti sih nak kau tu. Ridar berarti karena sini ni mah. Lara kifat. Akka go tu meje, elam meje, amma shmayu meje. Lagi tir karo lagi nevi tije. Gani uri kullam maguri ti mana kheti go tije. Antu mani sincera mera, inti kesi ni more ke. Inti kesi chalawa tirupa desa. Bagi si more. Ishiado yennane sai kana dupat lugaran zeda afan marasa, afan masara itu bi pitizin de. Tiji jette gal ketu. Namun dia rawaiye tante mandarara gurde mana shetina kattera nilallahu ingre pasar ras orang pasar हमारे pasar lale nan ishe gandarra le megani kulla manakina kenan shetate margo debetu isma jolle se orga sheteti dafteti ishe marga shetu tapeti gote yennan du tanat dumar natti filika tinjette mujashida injiru no kan mara godane Ada tu syete je. Pakai wajah kau pergi kan dalam kaki. Nak ni. Ada tu syete. Mali bangsa dua orang nada orang kita nada. Kodabu tu di bawah le. Kodabu nanti macam mana? Lumela pada sana. Induk tu kulat saya. Dan kerana mana ni syete. Wakayo dari sini tinggalera. Mak kali amma kana bur. Terma. Terresi terma. Amu manusia macam mana bukti. Video tidak teman taman.
Filan kanti shalu kanase ilma guutas kees gaafa kan dabala gaafa jirtu kanuma godhichoodha. Battala kan jedhaman isin sun isin gaafa jedha sagalee Waaqayyoo. Elaamen yennaa Waaqayyoo haadha baay'ee isaa jireenya kee yaadatu funyoo safaraa kee ofitti gabaabsinati. Elaa kanan si gorsa jireenya koo irratti waan Waaqayyoo barsiisa. Bara Waaqayyo si yaadatu, bara Waaqayyo ijuma keessa si baasu barbaadu, bara Waaqayyo darbitee namoota gargaarta jedhee kakuusiif kakatee raawwii kakuusu dhumee gaasi kan qabu. Ati finyoo safaraa akkasuma keessa ishee maaf kana gidduu letteenii Waaqayyo importiin ekspoortii namaa si gochuu barbaadeeraati. Ameen. Maali bara sana mee dubartiin kun sana booddee isheenatti guuttee gara eessaan dhalattu ta'e jedhee ta'e nan egaa mee jedhe amma isheen safartee nattas beekta waan ta'eef. Dhagiiti idaa gafirraa baasiiti ishee haftee immoo jiraatudha. Dubartiin turtuu mul'ata ishee bal'ifatteetti duutee jedhe akka lapheen kootti kun tuyyaala ishee bal'isteetti ta'e xinneessin jedhee si'a lamatti dubbateera waan ta'eef utuu nadhatee jedhe manni ishee lamma waldaa kanaallee hin ga'u manichuma jira bara sana immoo akkuma sila jedhe sana wanti qullaan inni waan ta'eef guuree mana keessa naqeeni ekspoortii godheen biyya laatti. Daldalaa beekamaa ta'an ofii jedhee kadhadhi Waaqayyo haa ta'u. Ameen. Mul'ata keessa akkama bal'ifadhaa bara Waaqayyo si yaadatu. Ameen. Maalti ishee gara faaniitti nama kadhachiise. Bara Waaqayyo si yaadatu Waaqayyo waa'ee koo liqiin naqu. Sagaleen Waaqayyo biraa si baheera. Guyyaa Waaqayyo si ga'eera. Iji Waaqayyo ishee ilaaleera dubartii sana. Maalta siifasii asiifachiifachiifachi ishee godhe. Bara Waaqayyo si yaadatu darbeen nama gargaara. Darbeen waldaa ijaara. Darbeen iddoo akkasii gaa. Darbeen biyyaaf ta'a. Mul'ata akkasii akka bal'ifannu Waaqayyo nama gargaara. Raawwiin keessan immoo mul'ata keessanii gaa. Don't forget this. Dhala. Wanti isiniif ta'u waan sirratti amma mul'ata keessanii gaa. Kanarratti tolu isinitti bal'ifadhaa. Godheerate isin ta'u. Namni furmaataa yeroo rakkoo bira nama furmaataa ta'ee darban jedhee hin arfeffaan. Namni calaqqeen ulfina Waaqayyoo duukaa jiru seenaa galmeessee darba. Ameen. Seenaa galmeessee darbadhaan ni takka akkas godhaati. Iyyaasuu boqonnaa 4 lakkoomsa 20-24tti dhaqaa dubbifadhaa sibiila. Boqonnaa 4 20-24. Iyyaasuutu waa tokko godhe. Yordaanos hiramee lafa qullaarra ceera sabni Israa'el. Dhagaa 12 maqaa ijoollee Yaaqoob fuudhaa baadhaa lafa gogaa kana keessaa fuudhaa Yordaanos lammatanii biyya akka kana ta'uu danda'uudha. Garfageenya Yordaanos safaramee biraan gaamu baay'ee garfagoodha. Lammata Yordaanosiin gogaa isaa arguu hin dandeenye garuu seenaa tokko galmeessinan. Tokko dhagaa kana fuudhaanii dhagaa 12 maqaa ijoollee Israa'eliin fuusiseetti. Caaniitii gilgilaa irratti tokko dhaabaa gaa jedhe. Dhagaa kana gurguddaa kana tokko iddoo kana dhaabaa gaa jedhe. Bara tokko ijoollee keessanii maala dhagaan kun jedhanii yoo si gaafatanii fi Waaqayyo bar tokko Yordaanos kana fakkaatu kanaa gogaa godhee waraan nu ceesiseera. Kanaa bara yaadannoo bara Waaqayyo abbootii keenya wajjiniin ta'edha jedhee bara seenaatti yaadannudha jedhaatiin boodbadhaa. Namni dhagaa kana argee bara Yordaanos gogaa ta'e jennaan ulfinni Waaqayyo abbootii keenya wajjiniin ta'ee baratti hin ceerina jedhamee dubbatamu. Ameen. Nama seenaa dhaabee darbu. Seenaa maal keessanitti laata? Torbe nas madufuu moo amma waldaa kiristaanaan ijaarradha. Amma mee waldaa kiristaanaa ijaaruudhaan wal kan garaa kootuutti dhugaasiin jira bara kootti anna gammachuu tokkollee hin argani. As dhaabadhee isin dubbadhu Waaqayyo baay'ee na gargaare. Waggaa 30 duratti kaasee mana iddoo kana dhufutti. Keessumaa waggaa arfanarraa akkasaan amma kana jedhan wanni isaa kana dhaabnee maalanii dhaabatu kun akkasii dhaabatu. Godhanii dhaabameeti ani karbii qoofiteera. Jiru namoonni as kun obbo Daani'el Faastaa hin dhaggeeffamu baay'een jiru godhanitti baay'een daddaleen fa'aa jiru isaan kaayee sobuuf hin. Godhanii dhaabatee callisee hafe. Naan karbii qoofitee geggeessummaatti gaafa dhufu Waaqayyo waan nutti dubbate qaba lakkisaan naan lakkatuutti itti deebiina. Kan kadhate Waaqayyoon ji'a xixiqqeettiin jalqabe dhugaan siniin jedhe.
Gaafa maanguddoon tajaajilaa kanaa lakkisaan makanagaa oolanii kun bilookeetiin ammoo jalqabu sibiilli kunis immoo dhufuu jalqabu qorqorroon kun isaa dhufuu jedhee gaafa dubbadhu walgahii maanguddoota irratti attamitti hojjetaa miindhaa dhawwachuun nu ajjeesuuf sabakaan isas attamitti qullaata waaqayyo garuu laphee qabuudha kana godha akka bara billoo sana nan ijaara mana kana maal hojii ciista ati biyya nan turtuun dafiitu waa godhee akkana raasa gaaf tokko gaafa dandaa samaan guddootatti dhiyeessu numtu gogolee koo mish gaafa galee waaqayyoon kadhu waaqayyo akkasna godha kan rakkate imimmaaniin bara keessatti geggeesseen beekne imimmaan guddaan buuse bara sana yeroo keessatti yeroo hundaa kiristaanaa guddaa keessatti nan booda kana booddee homaa dhiyeessennaan sibiilli birrii meeqaatamadha qorqorroon isaa birrii meeqaatamadha kanaaf simmintoon isaa maal isaa bilookeetiin isaa harki namaa kan mogolee kan dhabuusu duwwaatti dhufe garuu waaqayyo immoo nati hojjeta ati callisima saba kootti kana dubbadhu dheeti boqonnaa na dhawwata inni akka namaatti ilaallus immoo jarri birrii kuma dhibba lama duwwaa nutti kennanii tarbii isaanii xumuranii kana booddee waa tokkoon godhe amma kaan jedhe akkas godhachuu koo miti Oma mul'ata koo kana namni fiixamma hawaasa dhibe lammata jaddaa kana dhiyeessu deemu waaqayyoon kanneen bilbila tokkittiin biyya baargamaatti waldaa jaarraatti maal wayyaa akkasuma danda'ee waan turre as jiru namoonni sabaat matoo ayaashii torban lama kan hin geenye irratti waaqayyo wattee fite ameen jedhaa amma gaa jaarsoliin dhoske kaasharii duwwaadha akkawanti keenya irratti immoo nu gashanii sana booddee gaafa qidaamee isaa dhaqeen adeemee transfer godhaa akkawanti keenya keessatti baankii irraa dhaqeetti gasheen beeksisa sanbat guddaa kanan amma gaa jaarsoliin akkuma waddaala ga'uudhaaf adeemu maarree nama ogeessa jiru kan akka dheeradha nan rakkadhe wanta ta'eeti yoon dhiyeessamu amma gaa nan dhoske wanta waaqayyo godhaa jiru kan dhoskeenu beeksisa qonnaan baasu ilaamee amantootaan jedhe kaleessa birriin kuma sabaat matoo ashikuma dhibba torbaa kumni digdamni akkawanti keessanitti galee adaadha jettaa gaafa sadi beeku elaa kaapitaalli keessan naannoo miiliyoona lama tuqaa torbarra ga'eetu jira harkanitti rukutaatu waaqayyoon galateeffadha jaatatata godhe baay'ee kasoo ilaalla bukkee taa'e Master Balaayee nama kaashe ati moo dubbatii namni beeksisa kana beeksisu kana booddee waan guddoo doddaa kiristaanaa ammoo sittafaa sinduukaa maree qabna hin hafan Ishamoo hojii waaqayyootti naman ala lammata kana booddee dubbata yeroo waaqayyo koo ilaamee rakkattan giddiin qabiina amma waaqayyo ishamoo kana booddee dubbannu gooftaa waaqayyo nuufaan isa kana saana booddee automaatikaalii bilookeetiitti kontiraataa laannee isicha sibiila hojjetutti kontiraataa laannee finfinneedhaa xirrii kaasee amma gimbootitti nan dhumtuu jaajamu hojjeta torbatti hin jedhe ani jasaree keessatti waaqayyo jedhe karaan hin beekne waaqayyo biyya kana fidee na baase waa'ee koo dubbachuudhaaf miti of daduudhaafis miti maal jechuu barbaadeeni yennaa waaqayyo kan waaqayyo duwwaarraa ka'e waan gurguddaa hojjeta waan ta'eef badaa itti of mataan cabsiinaa garuu yaa amantootaa isin immoo seenaa galmeessaa darbaa Iyyaasuun seenaa galmeessee darbe dhagaa kaa'ee darbe guyyaa gaaf tokko yaa amantoota burqaa gaarii waaqayyo bara kee keessatti kan hojjetutiin jedhee carraarran sii laate kai sana booddee maal ta'e amantoonni waldaa giddaabee birrii garaa garaa didiriin arganidha gaafa waaqayyo jedhe adduu jalqabamee waggaa kanaan duratti isaan manatti ba'anii deemanii waldaa kiristaanaa sanatti ayyaana salaasaarrattiidha gamoon sun baay'ee guddaadha. Waaqayyo dubbate waan ta'eef waaqayyo yeroo baay'ee waa'ee ilaa kanaas dubbataa jira. Amma danda'ametti walii galaatii nama mul'ata qabu wajjin hin danda'ama jedhaatiin nama dheera teessan hin danda'ama humna waaqayyo nama dandeema itti jirra malee irra taa'uudhaan sila eeyyee nama caalaa waaqayyo tama nama waaqayyo tabdatama garuu qooda nama achi keessatti immoo seenaa dhaabeen darba kan jedhu immoo dorgee dorgomuun achi keessatti nurraa eegama. Maqaa waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Iyyaasuun dhagaa seenaa kaa'ee darbe. Namni calaqqee ulfina waaqayyo duukaa jiru mee calliseeduma maaliif ta'uudhaan jettanii obbo Tasfaa. Dinnicha ammoo bakkee keessa maal gulaanchoo 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 qabu. Akkamatti callisee namni waldaa keessan taa'u waaw jedheen darba. Inni na keessa jiru kun hogguu qaba dhibaayaalee agarsiisuu qaba socho'uu qaba. Yennaa sochiin hojii mana waaqayyoo jalqabamu yennaa beeksisni ka'u yennaa kun ijaarsa akkas godhaa jedhu inni jiru keessaa kun ofii
isaa of sochootuu danda'uu qaba. Hojii gaariidhaan wal morkachuu qabna. Dorgee ta'uu qabna. Kanarratti dhagaa seenaa kana akkuma Iyyaasuun kaayyanis immoo bara koo keessatti waan seenaa qabu bar tokko waan Waaqayyo ittiin na yaadatu waan dhaloonni bara sana ittiin na yaadatu kaayin darba jennee hafuura dorgommii akkasii Waaqayyo nu keessa haa kaa'u. Namni calaqqee ulfina Waaqayyoo wajjiniin yeroo dhagaa seenaa kaayee darba dhumarratti namni Waaqayyo duukaa jiru calaqqee ulfina Waaqayyoo duukaa jiru Waaqayyoon galateeffatee darba. Ameen. Beekamaadha kun. Saamu'eel Sadraa Boqonnaa torba lakkoofsa 12 dhattanii dubbifattan. Saamu'eel akka jedha. Saamu'eel dhagaa guddaa tokko fudhatee Misphaaf ishee gidduu dhaabee Waaqayyo amma yoonaatti nu gargaareera jedhee maqaa iddoo sanaas Ebenezeer jedhee moggaasee. Ebenezeer jechuun dhagaa gargaarsaa jechuudha. Ameen. Ameen jedha. Waaqayyo nu gargaareera. Para Filisxeemonni isaan lolanii biyya isaanii booji'uudhaaf dhufan Waaqayyo bukkee isaan dhaabateetti baladheedhaan kuwaa gamadi godhu sila maddareeyya sin marfiidhaan dhufitte jedhanii kun jedhanii deemanii baqatan. Sana booddee biyyaama biyyaatti ari'anii daangaa isaanii bal'ifatanii deemaniitti Waaqayyoof galata galchuu jalqaban sabni sun. Kanaaf firoottan koo namni calaqqeen ulfinni Waaqayyoo duukaa jiru Waaqayyoof galata galchee darba dhumarratti waa Waaqayyo isa gargaareef. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka jedhe Maatewos 12:33 irratti iddoo ergaa guyyaa irraadhaan walitti isinii qaba. Yesuus itti fufee muka gaarii qabaadhaa isaas gaarii hin ta'a. Ameen. Muka gaarii qabadhaa ijisaas gaarii hin ta'a. Nammoo hundeen keenya Kiristoosi. Ameen jedha. Nummoo damoota isaa dadhabeetti kanaanu baalatti kanaanu immoo ijadha. Bara sana keessatti Fariisota isa rakkisa ture. Beeknaadhaan isa rakkisu ture. Waanti buukaa deemaniiti malees ijoollee warra kana ittiin jedha warra akkasiidhaan warra isiniin galle kana jedha Gooftaan Yesuus Kiristoos. Addanatti garuu muka gaarii qabaadhaa jedha. Ilaammee firoottan koo hundeen keenya Kiristoos erga ta'e waa'ee dubbannaa afaanii faachii keessatti dubbata. Sicha garaan yaada afaanii dubbatama waan ta'eef arrabni keenya akka inni mi'aawu barbaada Kiristoos Yesuus. Ilaammee muka gaarii qabadhaan ni jedhume bara keenya keessatti mee abukaadoo nyaachuudhaaf jedhanii makkanisarraan sassaabbattan akka inni nyaatamu yookaan immoo burtukaana facaafatanii itti irraan guurrattan yookaan immoo wayinii facaasanii geeshoo irraan sassaabbattan afaan amantootaa kan mi'aaye hojjennaan amantootaa kan mi'aaye ta'u jedhe Gooftaan Yesuus Kiristoos inni kunis baay'ee muraaf keessaa qaba. Saaddaa sanatti gonkumaa ol fakkaachuu hin dandeenye kanarraa ka'e ija gaarii godhadhaa jedhe Gooftaan Yesuus Kiristoos. Ameen. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Firoottan koo yennaa Kiristoosiin qabaannu warri kaan dubbannaa raba keenya yaada sammuu keenyaa deemsa miila keenyaa arganii dhufanii waldaa kiristaanaatti akka argamaniif rivaayivaalii hafuura qulqulluu inni nu jijjiire kun nu keessatti waan addaa godhee fireensaas immoo kan sisaas immoo baay'ee namootatti mul'achuu qaba. Kana dubbate Gooftaan Yesuus Kiristoos. Isin kana godhadhaa jedhe. Kanaaf kan hin facaasiin namni hin hammatu. Abukaadoo facaastanii makkanisa sassaabbatanii lakkoofsa isiniin jedhe. Waan mi'aa nyaattu malee. Burtukaanii facaafatanii burtukaanii makuu irratti walitti qabdu. Waan addaa akka nuti walitti qabannuuf Waaqayyo ajaja kana hin baasne. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gatii guddaa kaffaleeti rivaayivaalii hafuuraa kana nu keessatti fidee mul'iseeti calaqqee ulfina Waaqayyoo argine isa duukaa ulfinaa gara guddinaan akka nu ceenuuf carraanuuf kenneera Gooftaan Yesuus Kiristoos. Ameen. Akka koo kanatti inni tokko dhaabatee lallaba. Amma ni kana dubbadhutti keessa kinuun akka gurra isaanii qabatan hin barbaadan. Isaan booritiin na tolchalu. Yennaani dhaabatee lallaba. Dubartii tokko cal'istee ma boossi. Amma ni lallaba kana dhuma cal'istee boossi. Dhimma boossi. Yennaan lallaba isaa fixee maal ijaartu otoo jalqabaa amma xumuraatti cal'istee boossaa lallabni koo kun laphee makeessa rukkutee dheeree ishee gaafate. Yennaan dudduba isaa kan jiru inni kun hin sodaatin asii gaachana keedha kan jedhamu garuu dudduba isaa kan jiru
waaqayyo jaalala kan jedhutu barreeffamee jira. Lakkii adoomeetti lallaba keessana caalaa yumee wanta argina boonsisee jette waa'ee jaalala Kiristoos waaqayyo jaalala jedhutu duuba keedhaa dubbiseen waa'ee jaalala Kiristoos sanaaf jedhee samiirraa gad bu'e sanaaf jedhee du'e sanaaf jedhee du'aa ka'e samii qabbaasaa ta'e yeroo kanatti ulfinaan kaa'e waa'ee jaalala isaa argee dheebonnee waa'ee isaa bu'aa malee waa'ee lallaba kee mititti. Ameen. Yeroo hundumaa amee firoottan koo yeroo waa'ee jaalala Kiristoos yaaddan waa'ee fira Kiristoos ennaa yaaddan kanaaf jettanii ennaa fuuldura isaatti dhiyaattan waaqayyoo elaambee garbichi koo kun na jaallateera garbichi koo kun na jaallatee jedheeti bifa addaadhaan calaqqee addaadhaan sin duukaa asaasuu jalqaba. Ameen. Kanarraa kaannes immoo ulfinaa gara ulfinaatti balaqqeessaa jedha. Amaariffaan isaa inda masታወት እያበለጨለጭን ከክብር ወደ ክብር እንሸጋግራለን ይላል። አሜን። በለቄሳ ጀዳ አዳው ሞታቲ በለቄሳ ጀዳ ኡልፊነቲ እንደመረ ጀዳ ዋኑ ሰዳችሱ ጅሩ ጨለቄን ኡልፊነ ዋቀዮ ዋኑ ዱካ ጅሩ ጀዴቲ ነምኒ ጉቱ ተይ ዋቀዮ ዱካ ዱበቴ ጅሬኝ ሳ ጉቱ ዋቀዮ ዱካ ሀሰኡ አደና ዋቀታ ባቱን ተይ ኡልፊነ ዋቀዮ በለቄሳ ነገር ኡልፊናቲ ጫን ጀዳ አሜን። ዋቀዮ በለቄሰን ሀብሱ mana keessa na eebbisu jalaqeenumna waaqayyo mana keessa duukaa haa ta'u ijoollee keessa duukaa haa ta'u waldaa kiristaanaa kana duukaa haa ta'u jalaqeen ulfina waaqayyo iddoo kanatti haa mul'atu yeede harkolitti rukkuna. Lafa jirru ol kaanii dhaabannee waaqayyoon galateeffannaa akkuma jirrutti